Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Keessummaan keenya irraa immoo obbo Teessoo Namarraa jedhamu wallee yaadachiisuu akka nu gargaarutti obbo Teessoon duratti Tsaggaayee Namarraas jedhamanii beekamu turani. Obbo Teessoon hayyuu poolitikaati. Keessaa immoo sochii qabsoo bilisummaa Oromoo gara xumuraa 90 fi jalqaba 90 yeroo sochiin kuni harkaa guutuu biyya Oromiyaatti jalqabame gaggeeffamee jalqabe irraa kaasee sochii qabsoo bilisummaa Oromoo kanarraa dhaabamanii beekanu. Kana qofa utuu hin taane warruma jalqaba maquma Oromiyaa jedhamu moggaasee itti gargaaramuu eegale keessaa nama tokko akkuma tasaa ta'ee isteejii tasba'anii badaan beekamne malee jechaadha. Obbo Teessoon barmootaanis ittiin hojjechuunis qo'annoodhaanis politika Itoophiyaa walumaa galatti keessumaa sochii qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis kuusaa hubannoo guddaa qabanuuf kanumarraa kanuu qicaru jennee sadarbe sanga tokko kaafnee sama jiru silaallee gara fuulduraattis immoo wal ta'uu qaba kan jedhu irratti hojii mari'achuuf keessummaa keenya godhannee dhiyaannee jirra. Isin akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa. Obbo Teessoo affeeraa keenya fudhattanii maree kanaaf qophii taatanii jiraachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Isinis ulfaadhaa fayyaa ta'aa na affeeruu keessanii fi maqaa lama immoo gaana dhiiftee maquma tokkoon teessootu naan jettee immoo nan gammada. Amma maqaan koo Teessoodha. Kanaaf egaa isumaan utuu deemnee gaariidha. Haa ta'u gaariidha. Rakkoon qabu. Obbo Teessoo teessisii keessan jechaan barreeffamaa itti guutii digriitiif barreeffamu keessatti mata dureensaa kololeeffatamu Oromoo fi Oromiyaa waan jedhu irratti barreessitan kan jedhu tokkoon gurra keessaa qabaa miira naa deebi'aati kun dhugumaa? Topic inside a consolidation of power over conquered territories by Menelik II jedha. Inni duraan dursee kanan dhiyeessee ture the case of Wallaggaa jedhamee egaa Wallagga irratti stressii godha ture. Inni egaa sababuma adda addaatiin hin kufe. Meetarii anu waanuma kanaanuu gaafachuu barbaade barri kun egaa bara xumuraa Ilasillaaseenatti fakkaata. Walumaa galatti yeroo sanas har'as yoo ta'e keessaa warri uummata kana cabsanii bitaa turan jecha kana dhaga'uudhuma yuun barbaadan Oromoon kololeeffatame nan kololeeffatame jedhee muhimu har'umallee kan isaan dhaga'uun barbaanne tokko kana wanta akkasii numan taane jedhu. Akkamitti yaaddan isin waan kana akkasii irratti barreessuu irratti immoo maadanqaa isin mudanne approve godhachuu marrattu akkasii fudhatamu ta'ee irratti barreessuudhaafu smoothly isin deemuu danqaa jira ture. Egaa dhuma 73tti ture kanan dhiyeesseesaa duraa sanaa the case of Wallaggaanni jedhamu suni isarratti egaa dubbiin atamma jettu kuni gurratti toluu didee waan tokko irrattis immoo advisorii koo kan ture sanaa waliin walii galuu dadhabne waan tokko baasinaan jedha waan tokko barbaachisu naan jedha. Keessumaa immoo waan darbe kana qotuun barbaachisuun gara fuulduraatti attamitti deemnaadha dubbii jedha. Waan akkasii kanarratti waan wal dhabnee fi ani akkuma natti fakkaatettan dhiyeessee egaa innan akkanatti fakkaatetti dhiyeesse sun immoo isaaniif quubsaan taane kanaaf hin kufe.
in kufee kana duwwaa mitigaa karaa hambiraas immoo waggaa tokko barumsa waggaa sadaffaa booddee ijoollee yuunivarsiitii yeroo sana waggaa tokkoof alatti bobba'anii tajaajila kennaniiti deebi'anii foorziirii fitu. Ani gaafii kanaaf na gargaara jedheeni Wallagga deemee ture. Utuma achi jiruuti gara Dabra Siinaatti jijjiiramte jedhanii Dabra Siinaan kun immoo dhaamotaa. Kanaaf egaa hin dhaqin hafee haa ta'uyyuu malee foorziirii siyaan dhufee galu immoo namni hin finne naan jedheen turre. Giraajuweeshiniidhaaf siyaan dhiyaadhute egaa waan kuni ati servisii hin finne jedhanii lammaffaa na erganii Amboonan deeme isa lammaffaa. Egaa isa booda kuni maaliif bakka isaan deemi isiniin jedhanii irra deebiidhaan sin ajajan waan diddaniif moo waa'ee teessii sanaatiif kanatu akka giraajuweeshinii hin finne? Teessii connection hin qabu kun waa'ee dhuma servisiiti national servicii national university servicii sana hin finne jedhanii ani immoo waggaa tokko barumsa interruptii godheera warri aayira jiranis Itoophiyaadhuma warri Dabra Siinaa jiranis Itoophiyaadhuma kanaaf waggaa tokko interruptii godhee gan dhufee akkam fidilti lakkaa isinis immoo foorziiriitti kan na fudhattanii waan nan fixee fi kanaaf waan dhume keessa deebi'u isin hin barbaachisu jechuun gajeelee ture nan baafne egaa booda Amboonan deeme. Kanaaf teessisiisa lammaffaa kana egaa Amboon utuu hin jiruuti wanniin 74 kun dhohe. Amboon ture yeroosi barsiisaa haayiskuulii sana. Amma gaasiyan achi deebi'uun isa the case of Wallaggaa jedhu sanarraa dhiiseeni consolidation of power over conquered territories by Minilik the second kan jedhu irratti bal'isee dhuma katabe. Inni kuni hin fudhatame. Maaliifi yeroon isaas hin jijjiirame. Mootummaan inni yeroo nanitti isa duraa qopheesse sunis kufeera. Inni ittaanu kun immoo lafa hin qabanne kanaaf yeroo gaarii ture waan jaallatte jettee jala baatu waan tureerosi. Kanaaf han darbeega. Ofiifaniyyuu muuxannoo gaariin taaniin qabaas irratti tarii baran yuunivarsiitii seenee bara seentan wayyaa hojeenoof gaafadhe aliif an waan akka hamaa akkasii irratti miti kana dhiyeeffadhe propoozaalii afoola afaan Oromoo literature waan barachaa ture jechuunis oral literature isa irrattan dhiyeeffadhe otuun amantaadhumaan abdii guddaadhaan gara waggaa tokko qophii irratti godhee waan ragaa adda addaa funaannata argan ture booda keessaa yeroon boqonnaadhaa biyyatti deebi'u kanuma irratti ragaa funaannadhan ture yeroon propoozaalii dhiyeessu dura ta'anii dipaartimentichaa nama warra kaabaatii watuma keessa deemee illee ilaalin almost hin darbate jechuun danda'a taayitilichuma argee ani immoo yeroo itti gubeeraa fedhii kootis waan irratti hojjechuu barbaadu ture. Falmuu yaalee gara faakaltiin deemee iyyannaa himannaadha. Achittan jalqabade odii deemoon ittuunan deema jettanii dhaqee yeroo sana faakaltii keessa jaarsa keenya tokko turan Dr. Xilahuun Gamtaa isaaniin mari'adhe dura tun iyyannaa konneessini jaarsi waa tokko naan jedhanii ammallee harka namittii kanaa jirta ammayyuu rakkoo hedduu si tumuu dandeessi. Maaliif iyyuu falamii keessa wajjin seentaa naan jedhaniitiyyuu itti dabalanii maali akka isinitti qo'attan yookaan riisarchitti gootan of akkatti barreessan iyyuu isin barsiisaa jirraami. Asii baatee daangaa tokko ittisa tokko malee limiteeshinii tokko malee barreessuu hin dandeessa maaltu kanaa wajjiniin si falmisiisee akkatti inni bifamanii gochuu dandeessi naan jennaan
gorsa isaanii fudhadhee dhiisee achumaan waan hin malle irratti kan barreesse dhugaa dubbachuuf waanuma tokko fedhii hin qabnetti. Kun kana egaa CCCdha waan irratti argiu gootan qabdu maal ture waanuma yaadattan keessa qabxiilee gurguddaan isin akka points of argument jettanii kaaftan Oromooniif Oromiyaan kololeeffatan isin amansiisuudhaaf. Oromoo duwwaa hin ta'ini warri gara kibbaa jiran kuni uummati adda addaa kuni kolonaayizdii ta'uusaa anatu kana hime miti. Ana duras karaa baay'ee himameera. Hundumarra immoo duraan dursee immoo kan waan kana kaasee dhuma mirkaneessee Minilikuma mataa isaati. Miniliki waraqaa adda addaa biyya Awurooppaa kana keessatti facaasaa ture keessaa tokko. Umbertoodhaaf kan saafedha gosa Xaaliyaaniitiifi. Namoonni ormaa laga ce'anii dhufanii galaana ce'anii dhufanii Afrikaa kana siyaasanii hirmaatanii ani akka mootummaa geggeessaa mootummaa kiristiyaanaa tokko ta'ee callumadhee taa'ee ilaaluu hin danda'u. Kanaafi anis ga'ee as keessaa qabaa. Biyyi koo immoo dangaansaa asii hamma baarii Hindiitti adeemaa, asii hamma Viktooriyaa Leekiitti Keeniyaa keessatti adeemaa, karaa Suudaan kanas lafa kileemii godhee qaba. Egaa isheen kun ga'ee kootii jedhee as a partner, as a colonial partner, waan kanatti bobba'uudhaaf qophee akka ta'e ofuma isaatii himimma ijoollee isaatu harkatti didaayira malee. Kanaaf evidensii baay'ee iyyuu hin barbaachisu koloniyaal situationii ta'uu isaatiif. Meezotolojiin isaan ittiin akka isaan ittiin nama cabsanii nama fudhatanii lafa namarraa fudhatanii aadaa namaa tuffatanii cabsanii waan adda addaa kana waan faranjiin goone tokko tokko godhanii lafa kana dhuunfachuun nama kana dhuunfachuun koloniyaalizimiidha. Kanaafi kana gochuudhaaf immoo Minilik carraama argatee fi saksiidii godhe malee warri Abashaa kuni yeroo dheeraadhaaf keessumaa immoo isaanitti taanee kan jiru Oromoo waan ta'eef biyya Oromoo kana qabachuuf lafa Oromoo kana qabachuudhaaf waan baay'eetu ta'aa ture. Kuni jabanuma Haayile Sillaaseetiin ka'ee waan adeemaa turedha. Garuu keessumaa ba'aa kana harka caalaa isaa kan baatanii madaa kanas immoo kan madaanii waanuma dhiyoo jiraatanii fi Oromoo naannoo gidduu galeessa Oromiyaa keessa jiranidha. Oromoota naannoo amma har'a Shawaa jedhamudha kana. Isaan kun egaa Amaarri akkuma mammaaku ከአጋም የተጠጋ ቁልቋል እድሜ ልኩን ያለቅሳል jedha. Warri kun egaa isaanii kan dhiibamu takkaasaa dura kan rakkoo kana baachaa kan ture. Erga isaaniin cabsanii isaaniin harkatti galfatanii booda gara gadii kanatti darbanii tokkoon namoota addaan baasanii tokkoon rukutanii of jala gashuu kan danda'an. Egaa Haayile Sillaaseenis hin dandeenye warri isa duraas
naannoo manzifaa kana 13th centurytti Oromoorraa fudhatanii haa ta'uyyuu malee Minilik kanarratti kan inni itti mijaa'uu danda'e egaa as a partner ta'ee faranjiitiin dhiyaatee waraana advaayizii adda addaa gorsa adda addaa warra faranjii kanarraa argatee attamitti akka nama cabsanii attamitti akka nama koloneeffatanii waan akkasii kana gargaarsuma isaaniitiin tokko tokko immoo personaalii dhumayyuu waraana kana keessatti qooda fudhatanii namoota kana akka isaan caban akka isaan koloneeffaman godhanii. Egaa warri Awurooppaa kun maaliif Minilikiin gargaaranii kan jedhu gaaffiin dhufuu danda'a. Gaaffiin tokko waan natti fakkaatu Minilikii xinnoo ijatti jabaateera. Kiristaanas jedhee kiristaanummaa kanaanis ani warra amantii hin qabnetu natti naanna'ee jiranii Christian Island jedha. Waawwan kunis egaa isaanis immoo maqaa kiristinnaatiin kiristinnaa kanatti warra waaqan beekne kana waaqa barsiifnaa kan jedhu mootii isaan ittiin jala dhokatanii nama turan keessaa tokko kana waan ta'eef kun qabeera. Lammaffaa immoo waliima isaanii gidduutti walii hin galle. Eenyutu Habashaa kana qabata kan jedhu irratti walii galuu waan dadhabaniif hundinuu karaa isaanii kan isaan gargaaraa turan maali? Inni lola keenya kana nu lolee lafa kana bal'ise. Itoophiyaan kun erga isheen guddattee booda nuyi si'uma tokko itti bobbaanee warra qabate kanas qabannee akkasittiin mo'uu dandeenya kan jedhu garaatti hawwiin hin dhibne. Egaa Xaaliyaaniin gara boodaa kana waan scramble for Africa kana keessa galtee fi xinnoo jarjartee tigaa Habashaa kana Itoophiyaa kana naan qabadhaa ittee egaa waraana Adwaa kana kaaftee achirratti mo'amtee mo'amuun Xaaliyaaniidha suni warra kaanis egaa firaastireetii waan godhe fakkaata. Kanaaf Itoophiyaa kana akka potential koloniitti ilaaluu dhiisaniiti as a partner wajjin waan hojjetanii meeshaas kennanii fi yaadas kennanii fi akkasittiiniti koloniyaalizimii kanarratti Minilik kan inni mijaa'ee fi kanaaf situationii akkasiitu dhalatee jennaan jechuudha. Waanuma akkasii kana gaafanii ka'ee jirti. Inuma haalu jechuudha malee tokkoffaa haqni yookaan riyaalitiin lafarra jirus kan jalqabarraa kaasee argaa turre karaa aadaa kana, karaa seenaa kana, karaa afaanii wanti mul'achaa ture warra adiin koloneeffatame caalaa yoo ta'an irratti isaan gadi miti miidhaan Oromoo irra ga'e. Ragaan kan biraa jira kan hundi isaan irraa dhageenyu warra sadarkaa abbootii keenyaatiin naannoo garaagaraatti bobba'anii mootummicha isaa koloneeffate bakka bu'an jechaadha. Uummata bulchaa turan kana maaliif dhuftanii jedhamanii yommuu gaafatamanu almost unanimously lamaaqnaat jedhu afaan isaaniitiin egaa lamaaqnaat jedhu. Tarmii kana caccabsinee olaallee maaqnaatiin yoo jiraate kana qannaa jira kan qannaa jira. Inni qannaa sun egaa qinyiidha. Qinyiin immoo exact equivalent of the English word colony da. Inuma karaa tokko yoo gaaffiin hamtuutti taate dhuftu waa'ee tokkummaa kun immoo kaayyuu gonkumaan taanedha malee wantichi waan haalamuyyuu miti. Kanaan wal qabatee gaaffii ammaallee ka'aa jiruu fi gaaffii ilmaan Oromoos ittiin dhumaa jirtu. Gaaffii
abbaa biyyummaa jedhama gammuriyaatu sin kana naaf fudhatanii beeku abbaa biyyummaa Oromiyaa keessattuu immoo Finfinneen kan Oromooti Finfinneen handhuura Oromiyaati. Egaa mul'aalus dhugaattuu Finfinneen kun lafatti citee waaqatti rarraateen jirtu qaama Oromiyaati. Yeroo dhiyoodhaas amma gaaffiin kun cimee ijoolleen Oromoo hedduutti wareegamtee isaaniinis bakka tokko danqee qabee waan jiruuf dantaa addaa Finfinnee irratti waan jiru tokko labsii tokko dhiyeenya baasanii maree irratti jalqabanii inni gidduudhaan immoo dhaabate muddamni gara biraa amma mul'atu kun dhufnaanii ammas kaasaa jiru. Obbo Teessoo beektu gaa seenaa kolonii kana sadarkaa addunyaattuu Afrikaa keessa olaalle amma fakkeenyaaf Zimbabwee magaalaa Haraaree akka nagayetti uummata achi keessa jiraatu keessaa harka 3 keessaa harki 2 adiidha waan jiru jira. Amma naannoon jiru kanas olaaltanii sirna federaalaa jira. Mootummichi federaalaa naannuma tokko keessaa isteetii tokko keessaa yookaan immoo Kaanaadaatti immoo piroovinsii tokko keessaa magaalaa itti tole gaafatee teessoo godhatee sanaan achitti magaalichi kanuma piroovinsichaa yookaan kan isteetichaati karaa hundaanuu kan to'atu bulchiinsa maal kun jira isaan garuu akkuma waan Finfinneen qaama Oromiyaatti hin jirre tokkotti jiru isa kanas akkamatti kun yaadama Finfinneen kan keenya wanta akkasii hin jiraatu wanti gaaffiin guddaanu maal sila keessummaatiyyuu dantaa addaa gaafachuu qabamoo abbaa biyyaatiyyuu dantaa addaa gaafachuu qaba asirratti maal jettume? Dubbiin Finfinnee kun kanaan dura reediyoo sagalee waraabummaa Oromiyaa kan jedhu tokko irratti dhiyoo kana gaaffiif deebii akkasii tokko qaban ture waan akkasii kanarratti waan amma wayyaaneen ukoo keessa kaawwattee teessu waan sadiitu jira. Tokkoffaan warri mana hidhaa jiran kun balleessaa isaaniitii fi adabamaa jiru ta'ini qabiyyeedha. Akka qabiyyeetti wayyaaneen qabattee teessi borii si'a dubbiin hudhee dhufu galatti deebitu si'a dhabduu Oromoo kanattiin afaan fajjeessuudhaa fi kunoo warra hiikamanii hiikneerraa jetteeti itti yeroo bitachuu barbaaddi. Waan lammaffaa isheen qabattee jirtu immoo dubbii Finfinneeti. Finfinneeni Oromoon Finfinnee irratti intirestii qaba kan jedhudha. Ishee kana immoo afarsanii namni gaasa kaan dhiisee waanuma Finfinnee kanarratti wal fixee wal arrabsee wal eebbisee kanaan immoo yeroochi dheereffachuu barbaadaa kan jedhu ture. Egaa amma si ilaallu isheen tokkoffaa suni amma xinnoo waan harkaa baatee fakkaatti amma ishee hidhaa sana kaardii ishee warra mana hidhaa jiru kanaan taphachuutti kaaniiru amma namoota hiikanii namoota kana hiikneerra jedhanii Namarraa keessa kaleessa gadda kana hiikamuusa namni tokko eenyuyyuu taanaan taa'umsa waan nama gammachiisu hin qabu. Haa ta'uyyuu malee gaaffiin Oromoo Namarraa mana hidhaatii hiikuu osoo hin taane sirna Namarraa karaarraa qabee hidhee sana jijjiirudha. Gaaffiin Finfinneedhaas immoo Finfinneen kan Oromooti lafa Oromoo irra jira
jedhee kana atakaaroo namni seenuu waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Kanaaf gaaffiin keenya maali kan jedhutti nu geessa qaba. Gaaffiin keenya bilisummaadha. Gaaffiin keenya Oromoon walaabummaa qabaachuu qaba. Warri jedhanii Finfinnee asaa goruu achi hagoruu kana keessa xaaxaana keessa waan harka quba keessa kaa'an natti hin fakkaatu. Maaliif gaaffii Oromiyaati maleessaati gaaffii Finfinneedhaa miti. Warri immoo walabummaan barbaannu achuma keessatti yoo walqixxummaan jiraanne waan argines ilaanne isuma nurraa elman kana keessa xinnoo aannan isaanuu qicanii yooma immoo baay'ee don'a ta'anii aannan nu dhoowwatanis immoo dhamuma isheellee yoo keessaa nu qicanii nuyi akka biyyaatti baandiraa Itoophiyaa kana jalatti buluu barbaanna. Warri jedhan immoo egaa dubbii Finfinnee kun isaan dhukkubuu danda'a. Dubbii Finfinnee kun akka waan guddaatti fudhatanii wajjiniin dhama'uu danda'u. Kanaaf dubbiin Finfinnee dubbii madhaabbiiti. Eessa dhaabatteeti waa'ee Finfinnee haasofta. Kana warri walaabummaa barbaadanii nuyi dhamas hin barbaannu aannan nu qicamus hin barbaannu sa'utti isin elmitanii nyaachaa jirtan kun keenya saawwa sana barbaannadha. Saawwi kun keenya inni walii hirree waan isaan nuu kennanii fudhannee nagaadhuma eeguudhaaf jennee jedhan immoo isaan immoo dhamas aannan xinnoo ishees yoo argatanii egaa kanaan quufuu danda'u ta'a. Kanaaf akkuma abbaati jechuudha. Gaaffii kanaa fi deebiin jiru akkuma dhaabbii abbaati. Tole ammas yeroo dhiyoodhaas illee kaa'ee kan naagamaa jiru keessaa obbo Lammaa Magarsaatu waltajjii irra taa'anii warra bakka buutota dhaabasaa Ihaadig jedhamu wajjin taa'anii waan sana dura waa'ee aangoo irratti wal dhabuu irratti wal falmaa akka turantu himatamaa jechaan TPLF olaantummaadhaan waan hunda to'atee jira. Keessaa bakka murteessaa ta'an kana waan akka makalaakaa dameetikaa kana bulchiinsa kana qoodachuu qabnaadha waan deeman fakkaataa isarratti waan milkaan hin fakkaatu maaniyyuu as hin baane akka laallutti sana boodas baaniiti waa'ee gita bittaa wanti tokkaasanii biyyattiinuma keessa olaantummaa gita bittoota malee olaantummaan uummataa takka jiraatee hin beeku jedhanii haqni lafarratti arginu garuu boteessuma amma kaasaa turre yeroo arrumallee isa kaleessaa dhibne waa'ee afaanii waa'ee aadaa kana kaafneerra sadarkaadhuma qo'annoollee geggeessuu fi nurkaa darbachuu kan isaan immoo kabinatti barreessuu kun jira yoo ilaalle arras ilaala jiraanne amma fakkeenyaaf sadarkaa biizinasii xixiqqaatti illee ola deemes import export manufacturing distribution qonnaadha pharmaceutical sadarkaa hojii argatanii hojjetanii buluullee ordinary Tigreen ijoollee keenyarraa immoo buddeena afaanii fudhatan argaa jirra. Hiwaat kana waan gootuuf qabdi yeroo rakkooti barbaadi jara kana tola miti fakkeenyaaf yeroo filmaataa
or hiriya sobaa deeggarsa hiriya sobaa waammachuu waan walitti hidhateedha. Ifatti garuu kan mul'atu saboonni gara sanarraa dhufanii gaaffii tokko malee waan fedhan enjoy gochaa akka jiranu walitti ta'anii akka benefit gochaa jiranu uummatonni warri kaan immoo walitti collectively lose akka gochaa jiranudha. Maali olaantummaa saba tokko jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf tarii uummanni Tigraay hundi aratee dhufee naannolee gara biraatti bittinnaa'ee waan hunda qabachuu qabamoo tokkoon jireenya ilmaan lammoota biyyattii keessatti guyyaa guyyaatti mul'achaa jira. Argumentiin kun ammamii liqinfama ammamii isinii fudhatama? Waa lamatu jira gaa waa tokko lammaanii innum takka jedhe kuni eenyuudha. Inni lammataa immoo waan jedhame kuni hammamii dhugaa of keessaa qabaadha. Kan obbo Lammaati yoo jalqabne obbo Lammaanii baay'ee kontroversialii ta'aa dhufeera. Nama baay'ees waan gowwoomsaa jiru fakkaata. Obbo Lammaan maal keessaa ba'e? Obbo Lammaanii OPGO keessaa ba'e. OPGO immoo eessaa baate? OPGO immoo wayyaaneetu bittire. OPGO maaloo DO minaamin DO sana DO jedhanii kan isaanii bittilan yeroo sana waa lamaaf akkanatti fakkaatu. Tokkoffaa biyya kana ofuma isaaniitii directly wararanii iddoo hundumaatti Tigree kana kaa'anii waan hundumaadhaa Tigreen akka isheen kontroolii gootu gochuudhaaf namuma hammana ga'us baay'ina isaas hin qabanii warruma qaban kuniyyuu immoo karaa barumsaa adda addaa kana waan kana isaanii akka isaan kana godhaniif hin hayyamuuf. Kanarraa kan ka'e warra surrogateii ta'anii waan isaanii biyya adda addaatii fi qopheeffatan kana qophii isaanii pilaanii isaanii bulchaa isaanii maqaa isaaniitiin hojii isaanii warra hojjetaniifiti akkasitti bittalanii kaa'anii iddoo ergan. Warra siyaasaan kana gochuutti ka'anii egaa warra akka Lammaafaa kuni warra akka Abiifaa kuni egaa warra hojii basaasaa kanatti ramadamee isaaniif hojjechaa ture keessaa tokko. Wayyaaneen kan isheen kana gootee fi tokkoffaa ofii isheetii direct colonialism waan hin dandeenyeefiti indirect colonialism kana introduce gochuudhaaf. Waan lammaffaa namni yeroo baay'ee hin kaafne immoo wayyaaneen demokraasii fidaa ittee banqaa demokraasiin kakattee warra faranjii kana gowwoomsitee jirti. Waan demokraasii fakkaatu kana immoo inni immoo kalcharii isaanii keessas hin jiru, pilaanii isaanii keessas hin jiru. Kanaafi maal gochuu wayyaa kan jedhu egaa warra waan aangoo kana isaan ijjinii hirmaanna jedhanii warra kana exclude godhaniiti warruma ofii isaaniitii bittilan kana isaanumaan immoo deebisanii akkuma waan isaan mataa isaanii danda'anii uummata isaanii iddoo bu'anii dhaabbatanii tokkotti
isuma ofii bittilee jinni goosheetii godheetii egaa federaal sistemiitu dhufee federaal sistemii kana keessatti immoo paartii adda addaatu kana keessatti qooda fudhachaa jira kan jedhu kana imeejii akkasii kana uumuudhaaf wanni sagantaan lammaffaan TPLF'n itti kana bittilteef. Amma gaa akkas ta'ee biyya Oromoo kana keessatti gaa rakkoon adda addaa dhalachaa ture kana warri har'a waa'ee quuqqaa Oromoo caalaa haasa'an kuni OPDO keessaa ba'anii achuma turan. They were part of the problem, not part of the solution. Tokko tokkoon isaanii Oromoo deeskirra taa'anii Oromoo security keessaa jechuudha. Waan Oromoon kun biyya alaa kanaa godhu, waan Oromoon biyya keessaatii godhu kana funaananii diinaaf kennaa turanii diina akkasitti akka inni nurratti dagaagu bargaagu godhan. Egaa waggaan kun hundinuu darbe boodee attamitti har'ammoo ka'anii uummata kana wajjin dhaaban jedhanii kan jedhu si akka jalmadanii irribaa ka'anii miti. Jarri kun basaasota hin beeku. Gara isheen itti adeemtu beeku. Kanaafi garri isheen itti adeemtu kun immoo ittiin tolle. Lammaadhumti mataan isaa si'a eega filatame booda maayee warruma OPDO walgahii isaanii irratti nuyi amma abidda irra taa'aa irraa abidda ukkaamame irra teenyee. Abiddi ukkaamame kun dhoonaani hunduma keenya fudhatee deemaa. Kanaafi akka hamma har'aatti biyya kana bulchaa turretti biyya kana bulchuu hin dandeenyu. Kanaafi egaa sagantaan isaa jijjiiramuutu irra jira. Bifi isaa jijjiiramuutu irra jira jechuudha. Isheedhuma si'a calqabaa akkasitti kaa'e kanatti hojiirra oolchaa jira jechuudha magaalaa. Kanaan immoo namni goonfamu baay'eedha. Haa ta'u iyyuu malee lammaa fi warri isa fakkaatan kuni mootummaa kanatti waa tokko waan isaan hin jaallanne tokkottiin jedhanii garaa booressu yoo ta'e Oromoon eenyuyyuu taanaan kana oppoozii gochuu hin qabu. Isaanuma wal bixxilee isaanumatu walitti deebi'ee wal nyaachaa jira. Kanaafi wal nyaachuun isaanii kun immoo humna isaan dhoowwataanaan lamaanuma isaanii humna isaan dhoowwataanaan gaarii. Garuu kana duukaa bobba'anii har'a isatu kunoo kan nu bilisoomsu arganne kan karaa bilisummaa nutti argisiisu arganne jedhanii warri madur dhokatanii ijoolleen isaanii barumsaa fi maaloodhaanii biyya alaa kana keessa facaasanii nama kunkuraa ba'an kuni amma gadi ba'anii waan akkasii kun akka waan jirutti akka waan geggeessaa bilisummaa Oromoo ta'ee tokkotti fudhatanii nama harkisaa dhiigaan boorrate tokko akkas godhanii ilaaluun nama gaddisiisa. Hammamuma akka nuyi waanuma jirtuudhaan gowwoomnu hammam akka nuyi waan xinnoon of duuba nu deebisu waan xinnoon nu gammachiisu argisiisa.
Kanaafi inni atammati bolammaan akka jedhe jette kuni waan kana hundumaa waa wal qabatee fi naan dinqochuu kooti. Amma sirna Amaaraa kana keessatti sirni isaa sirna Amaaraa haa ta'uyyuu malee isaati warri Amaaraa biyya isaanii jiran kanarraati maal argatanii kan jedhu gaaffiin hin jira. Waan argatanis qabu, waan hin argannes qabu. Fakkeenyaaf amma nafxanyaa ta'ee inni biyyaa ba'ee wanni ta'e suni baardenii risk systemii keessatti abbaanis haatis aduanii ijoolleen karaa haadhaas karaa abbaas lafa hirmaatu lafti biyya Habashaa keessaa kun akkasitti gaa ciccitee yeroo hundumaa generationiidha amma generationiitti dhiphachaa madeemti ga'ee nama tokkodha. Warri lafa tola fudhatanii lafa miti namas duukaa kennanii fi garboomfatanii jiraatanii kuni ol deebi'anii waa'ee riskii kana waan lafa taakkuu tokko kana isinirraa hirmaadha jedhanii isaan ejjinii waan atakaaroo seenan natti fakkaatu. Kanaafi baardenii risk systemii kanarraa xinnoo irraa kaaseera jechuudha. Lammaffaan immoo dhufanii asitti qeesiisa ta'uu karaa ortodoksii dhufee warra daagajii haa ta'uu misilanii haa ta'uu waan fedheyyuu maqaan meeqayyuu kennii fi si'a dhufee mootummaa kana ripirezentii godhee as a settler colonials biyya adda addaa kana keessa jiru waan argatu kanarraa firasaa biyya jiruufis hiruunsaa nafu ijoollee xixiqqoo biyyaas immoo ofitti fuudhee barsiisuunsaa nafu. Kanaan Amaarri akkuma jirutti waan tokko keessaan arganne jechuudhaaf baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Kan Tigirees akkasuma haradhaa. Warri Tigiree biyya isaanii jiraatan maal argatan kun wayyaaneedha. Wayyaanee warra paartii wayyaanee keessaati kan kana wanni godhu waan jedhan jiru. Horiin biyya Itoophiyaa keessaa saamamee karaa miidhagaan kun hojjetamu karaa kanatti warruma Tigraay jedhamtu dhimma itti ba'a. Karaa adda addaatiin karaa waarshaa ta'uu karaa kanaa ta'uu karaa dinagdee haa ta'uu afaan ilaalamee sanyiin ilaalamee si'a kuni akkasittiin hiramu warri Tigree kanarraati waan argataniin qabanii jechuudhaaf nama rakkisa. Kwaalitiin mana barumsaa eessayyuu caalaa Tigraay keessatti cimaadha. Eerpoortiin adda addaadhaa iddoo eessaa caalaa Tigraay keessa kan jiru irra. Waan karaa dinagdeedhaa godhamaa jiru kaashiis haa ta'u inni hatamee bakkatti wanni ta'aa jiru harki caalaansaa isaanuma kanaafi Tigree as a whole kanarraa benefitii hin goone jechuun xinnoo wallaaluma fakkaata. Haa ta'u iyyuu malee nuyi waa'ee sirnaa haasofna. Sirna Amaaraatu kana gochaa ture. Sirni Amaaraa kun immoo waan gochaa turetti hin quufne waa ofitti gaabbee ammatti deebi'uudhaafi dhama'aa jira. Sirni Tigree immoo egaa dagaageera. Inni immoo hundeen jalaa laafaatti keessi isaa bocamaa jira. Kanuma dhiibuutu dhiibe malee kan kufuu danda'udha. Sirna sana booda garuu namoonni Amaaraas sirna Amaaraa jalatti
warri Tigrees sirna Tigree jalatti bu'aa waan tokko argatan hin qabanii jechuudhaaf hin danda'amu. Kanuma isumatu nama ajaa'ibe isuma uummanni guyyaa guyyaatti argaa jiru haaluu yaalu kanatti nama ajaa'ibe yeroon ammaa kun yeroo ijoolleen Oromoo digrii baatee yuunivarsiitii baatee hojii dhabdee dhakaafaatti baattuudha. Kana profeesarootuma isaaniitii iyyuu baay'ee biyya hambaa kanatti hima maleessa jettee iyyuu miti maaliif carraan hojii bakka hundattuu kallattii hundaanuu harkaa fudhatame warra kanaan cuqqaalame waan ta'eef kan isaanii immoo laalle baruma biyya jirru kaafnee kan beennu waa'een barnootaa amma kana gaafii keessan seenu waan barbaadan argachuudhaaf kun akkuma jirutti ta'ee waanuma kana wajjin wal qabate akkuma isaanii waanuma ifatti mul'atullee haalaa jiran tuma beekanu sobuuf yaala akka jiranu waan agarsiisu tokko tokko naannoo bara dargii beekamu tokko gomci hambaa jedhamu sanatti iyyuu dhiyeenya kana jaarsummaa jedhanii Tigraayitti erganii turan wallabdee daangaa irratti naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraatti uumame tokko irratti jaarsummaa akka dubbatuuf achitu jirutti iyyuu qoosaadhuma kana fakkeessee waanuma rikoordii iyyuu ta'edha. Goda keenyatti ibsaan kunis gadadoodha bishaanis gadadoodha isin biraa yaa'eetu iyyuu dhaabatu warshaadhaanis laqamtaniittu jedhanii tokko kana kaleessuman immoo dookumentii tokko laalaa ture tokkuman kaasa waa'ee distribuushinii hospitaalaa Itoophiyaa keessa yeroo ammaa kana naannoo Tigraayitti hospitaalli tokko nama 250,000 naannoo Oromiyaatti naannoo badhaatu jedhamtutti hospitaalli tokko nama yookaan dhukkubsataa 900,000 naannoo Amaaraatti immoo hospitaalli tokko nama miliyoona tokko walakkaadha 1.5 miliyoonidha. Haala akkasiitiin tajaajila kennaa jira garaagarummaa jiru ilaalaa naannoo isaaniitti 250,000 kwartara miliyoona ruubii miliyoona garaagarummaa akkasii kun faanotu jiru olaantummaan sabaa jiraateen beeku olaantummaa gita bittootaa malee waanuma dubbatan dhabuudha dhugaa dubbachuu fi malee waa biraa jechuun danda'amu. Gara gaaffiin taa'utti dabarraa gaaffii deebii la kaaftan sana keessatti waan tokko jettanii turtanii uummanni Oromoo duumessa guddaatti adeemaa jira. Duumessa dhiigaa fi ibidda dorrobetti jettanii haaluma amma jiru kana laaltaniitti natti fakkaata haaluma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru kana. Mee maal jechuu keessan ishee kana irratti yoo xiqqoo ishee nu bal'iftan. Egaa duumessi kun rakkoo hammana hin jedhamne keessa waan jirru natti fakkaata. Ana biraa jireetii godhe yoo ta'e hin beeku malee ani rakkoon natti mul'atu rakkoo cimaadha. Biyya yeroo ijoollummaa kootii baadiyyaa kana ganda akaakayyuu kootii taa'uun jaalladha yeroo baay'ee. Hiriyootan qaba eessummaan kootii garuu hiriyootuma kootii. Kanaafini achitti gama yeroo baay'ee. Ijoollummaa koo keessa waan akaakayyuun koo jedhee keessaan irraanfanne tokkotu jira. Waraabessa nama nyaatee nama mi'eeffate fi waraabessa isa nama nyaatee hin beekne caalaa namatti gamaa jedhe. Maaliif akka ta'e hin beeku kun sammuutti naafe waa waraabessaati akka yeroo jaarsa kana yaadadha. Akkoon kootu na guddise ijoollummaatti. Akkoon koo kun immoo yeroo ji'i goobanu guyyaarra halkan adeemu jaallatti.
anumaaf ishee dhagaa si Amboo wajjin dhaquu kan mana keessa jirru wajjiniin deemna kan. Halkan si'a deemnu ishee duubatti hafuus hin barbaadu. Karaa duubaa waraabessi inni nama qammasee foon namaa mi'eeffate duubaan dhufee na qabatee sodaadha. Fuulduras adeemuun sodaadha. Waraabessa muugu tokko dhaqee yoo dammassee na qabata jedheen sodaadha. Kanaafin harka ishee qabadheen ishee cina deema. Si'an akkasitti adeemu kan ammoo yeroo hundumaa garaa koo keessatti waan kadhadha. Yaa Waaqayyo. Waraabessa nutti hin qabne. Yoo waraabessa nutti ergite immoo waraabessa isa nama mi'eeffatee nutti hin qabini jedheen kadhadha. Onnee xinnoo sana keessatti. Har'a Oromoon waraabessa foon namaa bara. Waraabessa foon namaa mi'eeffate lama gidduutti qabamee jiru. Waraabessi tokko isa ammayyuu qorqaa jirudha. Waraabessi tokko immoo isa qorqaa ba'ee waa yeroodhaaf gu'ee amma immoo itti deebi'uu barbaadudha. Kana lamaan gidduutti qabameetii fittee ana keessa jira. Fittee kana keessa immoo lamaanuu waraabessa lamaanuu ofirraa faccisee ofii isaatiin dhaabachuudhaa fi nagaa qabaachuudhaa fi immoo qopheessaa waan qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf ayinataa sadii maqaan jiru waan sadii. Tokko afaan waraabessaa kana lamaanuu harkayyuu hin buunu ofuma keenya dandeenye ofuma keenya dhaabannee ofuma keenya godoo keenya ijaarrannee waan arganne nyaannee nagaadhaan jiraannaa warri jedhan hin jiru. Warri waraabessa isaa gu'ee beela'e kana ofitti waamurra waraabessuma isa quufee nurra jiru kana ofirratti eeguun wayyaa kan jedhan immoo jiru. Waraabessi amma nu qorqaa jiru kuni homaa kanarra kan hammaatu hin jiru. Kanaaf abbaan fedhe haa dhufu kunumti duwwaanii nurra haa ka'uu jedhee warra durii foon namaa baree amma beela'ee ala kana deemee gururi'u kana wajjin harka kan wal qabatan immoo hin jiru. Egaa hammuma akkasitti faca'u kanatti humna dhaba jechuudha Oromoon. Humna hin qabu taanaan immoo isuma humna qabutu gaa dhufee qorqa jechuudha. Kanaaf rakkoo itti adeemnu kana ani egaa akka duumessa kanaattan ilaale. Duumessi kun immoo duumessa yartuu natti hin fakkaanne. Kanaaf duumessa abidda dorrobee duumessa dhiiga roobuudha kan itti adeemnaa jirru. Kana ofirraa dheensuudhaaf immoo qopheen keenya ga'aa miti jedhee gaaffiif deebii isaa kanaan dura sana irratti waan an kaase kana. Ammas qopheen keenya ga'aa miti kana waan jettaniif gaafastanii suma nu tuquu dandeessu maaliif qopheen keenya ga'aa miti jettan ifuma akka ta'utti. Nuyi rakkina qophee qabna.
amma torbatamii afur sanatti yeroo mootummaan Haayile Sillaasee garagale sana mootummaa Haayile Sillaasee sana keessatti waan ta'aa ture sanarraa jiillee of dandeenyee mataa keenyaanii wal'aansoo mataa keenyaa goonee waan tokko gochuudhaaf qopheen hin turre. Kanaaf mootummaan Haayile Sillaasee si'a kufu waan mootummaa waan bulchiinsaa kuni administration kuni there was a gaappii dhalate. Kan isa iddoo bu'u kan qophaa'ee hin turre warri nafxanyootaas hin qophoofne akkasiin seenee warri Tigrootaas egaa isaanis hin qophoofne hundumatu hin qophoofne kanaaf egaa ishee kana keessa girgirri kana keessa warri wattaaddaraa olitti baate egaa warri wattaaddaraa jaallatteeyyuu miti inuma kadhatanii dhuma daraa nu maataarra nu baay'edhanii kadhatanii matii ol baasanii takka waraabessi immoo eega takka nama foon namaa qammasee immoo hamaa ta'a hundi akkasitti adeeme isa yeroo sana keessaa waan barannee hin qabnu yookiinis immoo warri waa barate kuni wal qabachuu dadhabee waggaa 17 ture si'a inni kufusi ammas qopheen keenya ga'aa hin turre. Qopheen keenya ga'aa waan hin turree fi keessummummaadhuma dhaqanii waa waggaa tokkoo fi asiif jedhanii matii si'a keessummummaan sun dhumu si'a sabara mootummaa cimsachuu keessanii ari'atamanii ergasii kaasee egaa Oromoon qophee kanatti fuula ba'uu dhiiseeti walitti galagalee egaa walii ciniinaa ture iddoo adda addaatti ciccitaa ture. Kan ammoo egaa kan akka inni ciccitu godhanii akka inni humna dhabu kan godhanii intarastii akkasiidhaa kan qaban jiraachuu danda'u. Rakkoo kan biraan immoo gata warri amma wal'aansoo kana geggeessina jedhanii dandeettii dhabanii warri silaa immoo dandeettii qabaatan immoo dhiibamanii isaan immoo wal dhaalanii akkasitti gidduutti hafe ta'a bashancaree. Waanuma fedheefuu taanaan qopheenii ammayyuu taanaan diina irratti miti an xiyyeeffannu walii keenya irratti xiyyeeffannaa wal takaaluutu jira. Karaan kun yoo baname abalutu karaa sana deemaa jedhee karaa cufuutu jira. Yookiinis immoo karaa sanarra qoraattii firfirsuutu jira. Ammayyuu taanaanii balleessaa keenyarraa waan nu hanqate kanarraati waan barree natti hin fakkaatu. Eega hanqii keenyarraa baruu dadhabne immoo waan diinarraa baruudhaaf utuu garaasa qabaannee gaariidha. Amma Tigree yoo fudhattee Oromoo caalaa wal nyaatu. Awraajjaadhaan addaan wal baasanii, sanaan addaan wal baasanii, kilaasiin addaan wal baasanii, warra wayyaanee gargaareef, warra wayyaaneen gargaarre, warra wayyaanee keessa jiruu fi warra wayyaanee ala jiru waan meeqatu bukoo meeqatu achi keessatti sukkuumama. Haa ta'uyyuu malee dubbiin Tigree si'a ka'u. Tigreen tokkichu garaa tokkoon, yaada tokkoon, akeeka tokkoon adeema. Si'a waa xinnoo itti qabbanaa'u immoo walitti deebi'anii wal
cuffachuu danda'u waan adda kanarratti. Kana si'a godhan immoo afaaniin miti. Tokkoffaa akeeka isaanii beeku. Lafa ga'an beeku. Har'a lafa ga'an beeku eessatti akka adeeman beeku. Waggaa 40 TPLF'dha kan ture. Har'as waggaa 26-27 biyya bitee TPLF'dha. Maaliif? Akeeka sanatu doongee. Tigraay liberated hin taane jechuudha. Malee attamitti wanniin mootummaan biyya bitu tokko ani liberation firoontiidha. Waan libereetii godhu waan hafetu jira. Daddabiitiin ga'anii karaa irraa maqanii Addis Ababaa dhufan. Waa saammannee kana caala jabaan jedhanii. Jaalannes jibbines booda si'a rakkoon dhuftu immoo isaan biyya isaaniitti deemu. Kanaaf akeeka beeku. Akeeka isaanii sanaaf immoo qophee qabu. Organizationally qophee qabu. Structurii qabu. Disipiliinii qabu. Kanaaniti wal qabatanii deemu. Innan keenya isa tolurraa isa hammaatee lakkaa'uu jaallata. Waan tokko isa godhurraa waan addaan isa baasuu tarreessuu jaallata. Gar tokkoonsaa dabuma ta'uu danda'a. Karaa tokko immoo kaalcheriima isaan qabu. Kaalcheriima istiraagaliin qabu. Kaalcherii kana uumuu hin dandeenye. Istiraakcherii waan laafaa ta'eefi istiraakcherii itti riivoluushinariin tokko jenereeshiniin ittaanu tokko. Jenereeshinii keenya jenereeshinii keessatti dhalannee guddanne caala akka inni qaroomee ba'uuf kan godhu hin jiru. Or ga'aa miti hin jiru jechuu baannee. Kanaafi ni hin qophoofne kanan siin jedhu kanaafi. Amma boru wayyaaneen ani nagahee natti hammaatee waanan funaannadheera amma biyya kootti hin gala'u jettee maaltu maal ta'a? Addis Ababaa irratti dhaqanii Finfinnee galaniiti wal fixumoo abbaa dura dursee achi ga'ee ana kan Oromoo reprezentii godhu jedhutu mo'amoo kanumallee deebisuu hin dandeenyu. Kanaafi naanna'ee waan hanquudha waan ani jedhu. Hin qophoofne kanan siin jedhu maali? Tokkoffaa akeeki keenyatu kilirii miti. Maaliif du'aa irratti qe'ee akeeki miti Oromoo muumintiidha maali? Maqaa adda addaatti itti kennamaa jira. Karaa adda addaa ilaalamaa jira. Isa kana hundumaa burussanii wal gidduutti haasa'uu waan sodaataniifiti waan beegii tokko lafa ka'an atiyyuu sila kaafteetta. Abbaa biyyummaa. Abbaa biyyummaa jechuun maali? It's meaningless stuff. Abbaa biyyummaa abbumti jaallate akka jaallatetti interpretii gochuu danda'a. Inni walabummaa barbaadu abbaa biyyummaa jechuun Oromiyaa bilisomtee Oromiyaa
walaaba baatee ijaarrachuu jechuudha. Abbaa biyyummaa jechuun isaaf. Isa federeeshinii dimokiraataa gooneetii achuma keessatti waliin jiraachuu dandeenya Itoophiyaan akka ammaatti jiraachuu irra warra jedhaniif immoo abbaa biyyummaa jechuun federeeshinii dhaabanii federeeshinii sana keessatti immoo warri Oromoo qoodatti fudhatanii risoorsii isaanii irratti, kaalcharii isaanii irratti, maaloo isaanii irratti waan kana irratti hundinuu murteeffatanii akka federaalisteetitti immoo akka federaal governmentitti immoo warra kaan ijjinii wal danda'anii wal kabajanii jiraachuu jechuudha. Isaaniif. Warri sadaffaan immoo jiru. Isaan kun immoo maali? Isteeppii tokko deemu isaan immoo. Biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kuniyyuu biyya Oromooti. Oromootu itti dhiigee, Oromootu risoorsii Oromootiin guddattee, risoorsii humna Oromootiin guddattee, waraana Itoophiyaa kana keessatti harka caalaan Oromoodha kan ture. Kanaafi nuyi biyya kanarraa waan cinnuuf hin qabnu. Amma nuyi biyya kana fudhannee biyya kana mo'u. Itoophiyaa jettu kanayyuu dhiifnee biyyuma Itoophiyaa kanaaniyyuu Oromiyaa jennee achirratti Oromiyaan akka uummati Oromoo uummata warra kaan akka bulchu gochuu. Koloniyaalizimii hambiraa ati ijaaruudhaaf hawaa jechuudha. Kun kanaaf abbaa biyyummaa jechuun miningiin qabu kanaan siin jedhee kanaaf. Abbaa biyyummaa jechuun interpreteeshiniidhaaf hafuu hin qabu. Oromoon maal barbaada? Gooliinsa waan irratti nigoosheetii hin goone maal fa'i kan jedhu lafa taa'uu qabu. Yoo hundinuu kan irratti waliigalleen jiru ta'ee abbabbaan karaa isaa godhachuu waanuma lama maga'anii yookiin Itoophiyaa keessa teenyee federaalii taana, diimookiraasii taana, diimookiraatik isteet taana yookiin immoo bilisoomnee biyya keenya dhaabbannee of dandeenyee jiraanna. Akeeki Oromoo, itti gali Oromoo, abulaan Oromoo maali kan jedhu kuni difaayindii ta'uu qaba. Waan irratti nigoosheetii hin gooneedha qaba. Waan lammaffaan immoo abbumti fedhee nigoosheeshiniidhaaf waan inni nutti fiduu hin dandeenye. Nan nigoosheedhamas karaa alaa kan dhufu. Namoonni tokko har'a jiru keessumaa warri Amaaraa kun jiru fidala Itoophiyaa fidala biyya keessanii dhiiftanii fidala biyya faranjiitii fiddanii kanaanii afaan keessanii guddisuu yaaluuni afaan keessan cunqursuudha. Afaan keessanii ukkaamsuudha. Afaan Oromoo guddachuu kan inni danda'u ge'eeziidhaan si'a katabamuudha jedhu fakkeenya. Ani karaa koo this is not negotiable. Afaan Oromoo harka caalaa afaan ge'eeziirra reflektii gochuu kan danda'u hiikaa kennuufi kan danda'u laatiinii waan ta'eefiti laatiiniin fudhatame malee
jibba fidala Amaaraatiif miti. Kanaafi Amaarri kana yoo gootan immoo kana isinii goonaa jedhanii negotiationiif dhufanii this is not acceptable. Kan jedhu waan akkasii kana waan negotiate gochuu hin dandeenye waan fedha keetii akeeka keetii kun lamaan defined ta'uu qabu. Waan sadaffaan immoo jira gaa gray area dha isaanii. Waan tokko immoo yoo rakkinni dhufee yoo humna ga'uun qabdu taate hamma humna ga'u argattutti waan tokko irratti warra kaanijiin waan irratti walii galtee fuuldura deemuu dandeessu yookiinis immoo postponii gootu. Har'a kanarratti walii galuu hin dandeenye kun hataa waan jechuu dandeessu. Waan green area green miti gray area waan akkasii kun immoo jiraachuu danda'u. Example naa kennee yoo ta'u fakkeenyaaf daangaa kaasuu dandeenya. Daangaa kana Oromiyaan kuni Oromoo biyya kana keessa jiru hundumaa hin hammatu kan jedhu komeen hin jiru. Namoonni afaan Oromoo isaanii, aadaan isaanii, Oromoo isaanii historicaalis immoo Oromoo wajjin wal quunnamtii kan qabanii amma isteetii kan biraa keessatti kan hammataman jiraachuu danda'u. Humna isaan qabdu yoo ta'e amma isa kana negotiate gochuu dandeessa. Isuma ammaatti jechuu dandeessa. Akkuma ammaatti fudhadhaa. Isa kaan immoo booda haasofnaa jettee postpone gochuu dandeessa. Waan akkasii kuni ammayyuu taanaanii waan jiru natti hin fakkaatu. Akeeka akkasiin qabnu taanaan immoo waanuma xixinnootu nu mucuceessa. Waanuma xixinnootu nu gaggabsa. Waanuma xixinnootu nu mufachiisa. Eessa akka ga'uudhaa jirtu defining goone taanaani lafumatti geesse sanatu akeeka kee ta'a jechuudha. Namni mana hidhaatii hiikamuutirraa kan jedhamu gaaffii addaa waan akeeka kee wajjin necessarily hin deemne ta'eetu jiru. Akeeka sana hin qabdu taanaan akeeka kee sana defining goone taanaan namni mana hidhaatii hiikamuuni siifi dhumaatii istiraagalii qabdi jechuudha. Pitfallii akkasii kana keessatti mucucaannee keessatti kufnee keessaa ba'uu dadhabnu baay'eetu jiru. Waan akkasii kun immoo kan furmaata argachuu danda'u through consolidated organizational effort. Maleessaatii individually walii gorsanii miti. Organization kana duuba jiraatee kana dhiibee kana reinforcing godhee hojiirra oolchu hin jiru taanaan qopheen sun hin jiru jechuudha. Qopheen sun hin jiru taanaan immoo you are a victim. Abbuma dura si ciniinetu si ajjeese jechuudha. Si deebisee kun beeku. Gahaadha. Keessanii yaada keessan irraas jennoo keessanis waan ta'e ifatti akkanaa galanitti fakkaata. Asibachuutu hin jedhin Oromiyaa walaba bilisummaa Oromiyaati kan jiru fakkaata. Otuma wal dhabdeen xixiqqaan jaarmolii keenya gidduu jirtu haftee isuma irratti numtu qajeelee walii galaniiyyuu utuma dhiyaataniiyyuu filmaatuma lammaffaa iyyuu fooyya'aa kan ta'e tun qabame dhiyaateesi fakkeenyaaf amma simpuutuu political scientist ana caalaa beektu
integration after differentiation kan jedhamu kan jira yeroo dheeraa duraa kaasee kan beekuni hundumtuu bakka isaa qabatee madaala isaa erga beekee booda fedhiidhaan tokko ta'uu kan jiru kan kunumtuu tuuka filmaataatti dhiyaate yeroo hundaani gaafiin koo fi yaaddoon koo warrumti tokkummaa jedhee dhaadessu kun warrumti tokkummaa Itoophiyaa jedhu isa warri gara kaabaa kun isaanumtuu dhugumatti haqa kana ilmoodhumti namaa walqixxee ta'ee mirga walqixaa qabaachuu waan darrattu kanumayyuu amananii fudhatanii tole jedhu laata maaliif aadaa nuti barsiifatan iyyuu aadaan poolitikaa barsiifatan kun waanuma akka salphaatti keessaan baane sammuu keessa kaa'ee waan jiru fakkaata kana yeroo waliin teenyellee diyaaloogii goonu kana wanti hubatamu isaanirraa inuma wanta argine hin beekne arguun feenu kana egaa yoo falli salphaan falli gaariin dhibee akkuma ittan kana duumessi guddaan kun akka jirutti ta'e ijoollee Oromoo amma qeerroodhaaf qarree murteeffattee kaate akka hubannoo kootiitti ijoolleen kun murteeffattee kaateetti booddeetti deebi'aan jirtu homtuu gowwoomsaanii waan jiru ittiin fakkaatu Oromoo tokko lamas gadhiisanii sirbisiisuun kunis waan gowwoomsuun ittiin fakkaatu ijoolleen kun waan booddeetti deebituun fakkaattu garuu hamma danda'ametti gaagama duumessa kanaa xiqqeessuudha dhaamsa maalii qabduuf? Egaa utuu dhaamsa dargaggoo kanaa dhaabiratuun gahin dura waan tokko waan tuqqee bira dabarte tokkotu jira. Waan baay'ee karantiis immoo ta'ee waan kuni amma gidduu kana karaadhuma lamaanuu baay'ee afarsamaa kan jiru. Tokkummaa Amaaraa fi Oromoo gidduutti tokkummaa sibiila ta'etu dhiyaate jedhanii baay'ee kanarratti sirba baay'eetu jira. Wanti kun eessaa dhufe? Hundee isaatiin utuu gabaabaatti hubanneeti. Gaarii na fakkaata. Amma waan qeerroo keessaa waan baay'ee na yaaddeessu personally na yaaddeessu waan Amaaraa kana Amaarri kun waan inni nama gochaa ba'e kana Amaarri kun attamitti akka nama cabsee attamitti psychologicaalis nama cabsee physicaalis nama caccabsee lafarraa nama buqqisee gabbaarii nama godhee gabbaarii iyyuu miti garbichuma nama godhee isa barbaades immoo qabee hidhee gurguree akkuma mi'aatti waan akkasii kana godhee isa darbe kana ijoolleen keessumaa warri waggaa 35 gadiidha kuni hin beekan seenaa kana duuba jiru kana waan beekan natti hin fakkaatu warri tokko waanuma baratan irraa waan reediyoo irraa dhaga'an irraa waan dubbisan irraa yoo argatan malee kaalcharii nuti dubbisaa kun immoo baay'ee gadi adeemaa jira. Kanaaf yaaddoon koo guddaan amma kana. Namni Amaarri maal akka barbaadu hin beekne nafxanyaan keessumaa nafxanyaan maal akka barbaadu hin beekne isamma har'aa akkasitti qilleensatti ol kennanii afarsan kana dhugaadhuma galee fudhachuu danda'a. Tokkummaa Oromoo fi Amaara gidduutti dhalate jedhamee inni immoo qilleensatti kennamu kun eessaa ka'e? Qeerrooni waanuma tokko mootummaa kanarratti mootummaan kun waan inni hojjetu qubsee isheen kaate taa'anii kolfaa turanii ji'a 8. Tokko ndiyaa'uun keessaa wanti Oromoo kun ammaateera si'a teenyee ilaallu waan Oromoo kun yoo dhaqee akkamma jiru kanatti adeemee
rakkinni Oromoon nutti fidduu isa har'a Tigreenni nutti fidduun caala. Kanaafi akkas taanaanoo warri hundarraa mootummaarra jiran kunutu mootummaarra turanii gaariidha. Jedhanii afaanuma baasanii reediyoottis maalittis TV irrattis ba'anii dubbataniiru warri naftanyaa kun. Booda Gondaritti rakkinni tokko ka'ee Tigreejiin wal dhabnaanii amma gaa Tigreejiin si'a walitti ka'anii ji'a 8 booda Oromoo yaadataniiru. Rakkoo Amaaraa keessaa tokko of danda'anii waan tokko hin godhan seenaadhuma keessatti yeroo baay'ee they always depend on others. Si'a Giraanyi Mahammadii albaasee dhagaattachuu wal gashee Poortugaalitti iyyataniiti Poortugaalii wattaadara 400 ergee Piiter namichi jedhamu namni Poortugaal tokko dhufee ajjeeseef Giraanyi. Xaaliyaaniin dhuftee si'a biyya qabattee Xaaliyaanii kanas ofirraa ari'uudhaa fi Ingilizii kadhatanii maal kadhataniiti. Isa boodas Ameerikaatti hirkataniiti nama ammaatti turanii. Warrumtaarummaa mootummaarra jiran kuniyyuu humnuma keenyaanii biyya kana cabsinee qabanne se'u maleessaati. Duubaanii kan isaan baatee iddoo sana isaan kaa'e mootummaa addunyaati. Kan hamma har'aattis immoo isaan jiraachisaa jiru isaan. Amma gaasiyaa dubbiin fitteen Gondar kun dhuftu nama yuuzii gochuu barbaadanii Oromoo kana wajjinii firoomuu barbaadanii. Kanaaf egaa most likely warrumaa Gimboo sabatti kanatu Asamaraa taa'ee xaafeeti. Lakkaarra dhima tokkittiidha. Oromoo dem የኛ ደም ነው jedhanii saafanitti kennan ishee na fudhadhaa baay'eedhan. Warra isaatiin immoo ishee footoo kaasaa jedhan. Kana gaa dubbiin Oromoo fi Amaara gidduutti tokkummaa dhalatee kan jedhamu hundeensaa kana. Warri Gimboo sabatti kana wajjin quba wal qabu immoo Oromoon numti immoo jiru. Isaan kun immoo biyya iddoo tokko ta'e iddoo lama ta'e hin beeku. Isaan immoo Amaaraa deem yeenyaa deemnu jedhanii pilaakaardiitti kennaniiti kan ammoo footoo kaasanii isaatitti ergu. Akkasitti egaa salphii lamarratti waan akkasii kun ka'eeti seenaan Oromoo fi Amaara gidduu jiru dhume. Oromoo fi Amaarri aannaniif dhadhaa ta'e. Kanuma waanuma yartuu waanuma xinnoo hammana geessu kana hubachuu dadhabanii namoonni kana duukaa deemanii kana eekoo godhanii karaa meeqaanii waan kana afarsan Oromoo ta'anii nama gaddisiisu. Isaan garuu akeeka isaanii wajjin walitti galaa. Isaan waan adeemaniif qabu isheedhuma waraabessaa nama nyaatee beeku har'a beela'eedha. Kanaaf isaan nyaatatti deebi'uu barbaadu. Kanaaf waan fedhe godhanii yeroodhaaf yoo gowwoomsanii fi inuma gowwoomfamu namichi mana hidhaa jiru kuni maaliif konseeshinii Oromoodhaaf waan tokko gootee waa'ee afaanii irratti waa'ee federeeshinii irratti waa'ee maaloo irratti jennaan lamaa maalalnoo jedhe. Oromoo lamaa maalalnoo
kan haa ta'u ittiin jenne maleessaati gara keenya keessaatii miti jedhe. Isa kaminni? Inni namicha ammaa mana hidhaa jiru Londonii qabamee kana. Isa Yamanitti qabatan Andaargaachoo. Isatu akka an qaba. Itti aanaa Dr. Biraanuuti jechaadha. Gaa kanaafi utuu kanatti utuu waa'ee ergaatti hin seeniin kanaa ni kaasuu barbaadeeni. Garuu ergaan eegateetti egaa ergaadhuma jennaa qeerrooni waan baay'ee hojjeteera waan baay'ee godheera. Diinas kakaaseera. Diinas addaan baaseera. Uummata isaas kakaaseera. Waan biyya kana keessatti biyya sana keessatti ta'aa jiran kana hundumaatiif hundee kan ta'e saakrifaayisiidhaa fi reeziliyeensii dargaggoon Oromoo ittiin gooteedha. Haa ta'u malee ani rakkoo tokkoon qaba ammayyuu taanaan serious tokkoffaa akeeki keenya maali kan jedhu kun qulqullaa'uu qaba. Lammaffaa muuvimentiin tokko liberation muuvimentiin tokko biyya eessattuu taanaan simbalii qaba. Russian revolutionii si akaaftu Leeniiniin yaadatta. Cuban revolutionii si akaaftu Fidel Castrotu jira. Waa'ee struggle Vietnam keessatti ta'e si akaaftu Ho Chi Minhtu duuba jira. Waa'ee Keeniyaa si ilaaltu Keeniyaatti duuba jira. Liberationii Eertiraa duuba Isaayyaas Afewerqiitu jira. Tigree har'a biyya mootuu kana booda Mallas Zeenaawiitu jira. Mallas Zeenaawii si aduuti TPLFin du'uutti kaa'e. Namatu barree fi isaanis ofirratti hin barre malee gaafasi handuuta ishee maaliifi isa kan iddoo bu'uu hin qopheeffanne hin qabdu ammayyuu. Kanaafi Oromoon immoo maal qaba? Oromoon abalu. Oromoo revolutionii kana representii kan godhu abalu. An jedhamu an karaa koo namaan akkasitti rakkainaazii godhu hin qabu. Namni baay'eenis hin qabu. Yoo qabaates paartiizaanii ta'a. Akkuma abbaati. Garuu waan kuni biqiluu qaba. Akkasumatti dunuunfannee of fuulduratti adeemuu hin dandeenyu. Qeerroonis waan itti yaaduudhaa qabdu keessaa tokko kana. Liidarshiippii isaan qaban kana karaan itti waan tokko uummata naannoo isaaniitti raalii gochuudhaaf akka danda'amutti kanarratti waan tokko sun jedhanii baay'ee gaariidha. Lammaffaa asiifachi jecha kanatu baay'eedha. Hin Oromoo kanami. Takka as gora. Qilleensi si'a achi as duufu immoo wajjiniin immoo duufa. Garuma qilleensi deemutti deema. Garuma bo'ii isa keessatti deema. Kuni maaligaa firm foundationii kan ta'e. Clear kaattii kan ta'e. Objektiiviin akkasiidhaa kun waan lafa hin teenyeefiti namni akkas jedha. Akkas inni asiifachi jejjedhu kun immoo gartokkoonsaa amantii ofitti dhabuusaati. Humna hin qabnu dandeenye tokko hin taanu
waan tokko akeeka keenya sana qaqqabuu hin dandeenyu kan jedhu utuman calqabin namni of laaffisee mogolee of laaffiseeti laafa hin dandeenyaan hin jiru. Waan akkasii kana hin dandeenya kana uumeera gaama qeerroon. Isuman hin dandeenyu jennuti danda'an isaa. Garuu quubsaa miti. Kun fiixaan ba'uu qaba. Warra dhommoqu kanaa dhommoquutti kaanaanii jalaa mogolee dhabaa lallaafaa deemu. Akkasitti lallaafaa deemnaan immoo muumentiin kun takkaa dhaamee jennaan immoo deebisanii kaasuudhaa fi jenereeshinii baay'ee waan qabaatu natti fakkaata. Kanaaf kanarratti qeerroon siiriyeesiliitu itti yaadee kutannoo amma har'a argisiisan kana itti fufanii warra asiifachi dhommoqu kanarraa of qusatanii gara fuulduraatti adeemuu warra biyya alaa jiran kanaas immoo akkuma amantii isaanii jinis immoo karaan itti strongly wal quunnamtiin jiraatee istiraagaliin kun sadarkaa alaaf keessatu hin jedhin sadarkaa oromummaa oromummaatti akka inni ol ka'uu fi waan akkasii kanaafis immoo dippiloomaatiikii isa ta'uu karaa adda addaadhaa waan godhamu kana hundumaa irratti bobba'anii gaarii fakkaata. Waan hamma ammaatti godhanii fi galati isaanii guddaadha. Ammas immoo kan kana caalu gochuu akka danda'an. Akka gootii beekaa isaanis immoo kana irraanfachuu kan qabne. Gaarii nuqa fakkaata karaa kutin Obbo Teessoo baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Amma rakkinni biyya keenya keessa jiruu fi rakkinni uummata keenyaa inni qabne itti tarii walitti deebiin keenya ooluu isinis akkuma barsiifattan haala jirtu kana itti dhiyeenyaan qaroominaan kriitikaalii faana buftee sana mana ogummaa keessanis walitti deebiin keenya ooluu ammaa fi galatoomaa isiniin jechaan amma iyyuu jiraadhaan jedha umrii dheeradhaa nagaataa. Fayyaa ta'a ulfaadhaa baay'ee xinnoo takka saasaan baay'isa fakkaataa kan hundumaa obsaanii na fichisiisuu keessanii fi baay'een isin galateeffadha. Homaamti galatooma. Galatooma. Rasasa alatti daf kocho kocha daf dagacha
bacha Kennamal tu dida jirra hunda bacha Kennamal tu dida jirra hunda bacha Jirra 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 Kunwar alay jirra Namammo aksisa Umamni sera umadapse Raji barakanarra jaka Erga bukin aga jamse Mama kanamammo aksisa Raji barakanaya jama Bolna kesa tese bolna kotti Dalam bashe ilmo rirmai Shirani Garaf kalbi ki yakatani Akan sirracitu fiadai Mal goden an sirracita Mal goden an sirracita Sifuden gici kolita Sifuden gulli solita Sifuden dadar kolita Sifuden shalla kolita Sifuden syukutilita Sifuden sabbatalita Sifuden awadalita Shirani Isado Nudor Sisadi Akan sirracitu fiadani Mal goden an sirracitu Mal goden an sirracitu Sifuden aje kolita Sifuden sarbo kolita Lehora konsilita Sifuden nakam delita Sifuden macharanita Sifuden shashe kolita Sifuden udar kolita Sifuden bampich kolita Sifuden najo kolita Sifuden hammayalita Bari arguf garanu balise yanui ya wa iram fachuf ya wa iram fachuf ya wa iram fachuf yanui 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 Baay'inni rakkoodha furmaata mataansa harreen baadiddee taati harree diida qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa jirra 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 Kunwar alay jirra Ya Nan mama kana mammo aksisa Umamni sera umadapse Mul Nata deminan jada dukkana timse Mama kana mammo aksisa Raji barakana ya jama Bolna kesa tese bolna kotti Dalam bashe ilmo rirmai Shirani Garaf kalbi ki yakatani Akan sirracitu fiadani Mal goden an sirracitu Goden an sirracita Sifuden metta kolita Sifuden hurro kolita Sifuden wali
solita si fuddeen mirkolita si fuddeen roobee kolita si fuddeen mankolita si fuddeen sulultalita shiranii isaa doorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citoo si fuddeen dodolaalita si fuddeen beekii kolita si fuddeen jadduu kolita si fuddeen maqii kolita si fuddeen gaaleessalita eegachuun qaalaa kolita si fuddeen gindoo kolita dambi dolloo koonsilita si fuddeen amboo kolita si fuddeen cillee moolita si fuddeen finfinnee lita si fuddeen shaggar kolita